Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun jirtu turtuni channel Ebba Muslim. Arra barnoota haalaan barbaachisaa ta'e tokkoon isiniif qabadhee dhufe sanis maal yoonaan jettan hojii onlaayinii akkamitti aappii tokko bichaa fayyadamnee moobaayil mateenyaan maallaqa dalagachuu dandeenyaa waan jedhamu kanarraa isin garsiisuu barbaada. Aappiin ifiif itti fayyadamee ifiif itti xaqqamamee arkee jiru aappii karaa kaardii moobaayilaatiin irraa baafachuu dandeessu. Aappii yoo xiqqaate yoo tummaan likkit itti fayyadamtee zaadii 24 keessatti 500 ol irraa dalaguu dandeessu yoo waan hin amaneef warri hangaduma barnoota kanaatti na wajjin viidiyoo kana fixan doolaara takka firiidhaan akkamitti harkachuu dandeessanii waa hundaa'u kan inni isin garsiisu ta'a. Hangaduma barnoota kanaatti na waliin tura. Kunooti aappiin isa kana aappii kana orjinaala isaa harkachuudhaaf yuutuubii irra keessa seentan. Kunooti yuutuubii kiyya keessa eega seentan booda bakkuma sarara kanarratti tuqattanii jechuudha. Kunooti teelegiraam chaanaalii kiyyarraan isin kaa'ee jechuudha aappii kana orjinaala isaa. Warri teelegiraam chaanaalii kiyya hin qabne asumarraan tuqxanii seentanii jechuudha. Aappii kana orjinaala isaa harkachuudhaaf lakkoofsa isa leetan ammoo koodii isaa diskiriipshinii viidiyoo jedhaan isiniif ka'a. Diskiriipshinii viidiyoo jechuun kunoo viidiyoo kana osoo laaltanii warri teelegiraama hin qabne lakkoofsa kan koodii isaa ittiin fudhachuu dandeessan kunooti asumarraan isiniif ka'a bakka diskiriipshinii kana asuma jalaan isiniif ka'a jechuudha. Diskiriipshinii jechuun akkaan amma isin garisa kana seentan aappii ammoo warri teelegiraama hin qabnes akka itti fayyadamuu danda'uuf koomentii jalqabaa tanarraan isiniif ka'a jechuudha. Koomentii jalqabaa tiyyeen feetan namaan beektan Abbaa Muslim jettu tana koomentii jalqabaarraan isin kana jala jechuu barbaadeeti kallattumaan karaa barnootaatiin isin dabarsa. Aappii gizee buufatan booda irra tuqatan eegarra tuqatanii booda gizee aappiin keessan isiniif bane booda kunooti kontiiniyuu bakka googilii jettu tanarratti ni tuqattanii jechuudha. Gizee asirra tuqatan booda maal isiniif daa walumaan laalla. Googilii keessan bakka takkaa iimeelii silkiirraa qabdan isinii baasa. Iimeelii ittiin banachuu barbaaddan bareedaa tokko laaltanii irra tuqatan. Gizee irra tuqatanii booda keessa isaa isin galchaa jechuudha. Bakka piroofaayilii ijoo tanarratti bakka kaameeraa qabu tanarratti footoo ni galfattanii jechuudha. Gizee footoo isaa galfatan footoo inni nu isinii fida halluu gootan. Kunooti footoo as keessaa ni filattanii jechuudha. Ani amma mee takka haa filadhu. Dhiiroo taatanis dhalaa taatanis kunooti hundaa'u filachuu dandeessanii jechuudha afureen keessaa. Ni filattan amma firii takka. Eegas booda dhiira moo dhalaa bakka jootana dhiiroo taatan meelii gootan ani amma waan hin dhiira ta'eef meeliin godhe warri dhalaa taatan ammoo haga manaa kanarratti tuqattanii jechuudha. Eegas booda wanti itti aanu maqaa keessan itti barreessitanii jechuudha. Ani amma maqaa kiyyatti haa barreessu Jamaalaa godhu. Ayyee. Achi booda neekistii tuqxanii jechuudha. Halluu gootanii jechuudha gizee isin naqee booda. Aappiin kun aappii ajaa'ibaati. Mee walumaan ilaalla itti fayyadama isaa. Aappiin dhugaan itti xaqqabamee arge. Kunooti amma akkana keessa isaa keessa isin galcha. Kun kan torbaanin nu qonnu jechuudha. Kun ammoo iskiippiidha. Iskiippii tanaas walumaan itti deebinee ilaalla. Jirri kun ammoo torbaanitti isiniif kannaa jechuudha. Torbaanitti doolaara takka. Sanis torbaanitti iskiippiidha. Taanis kooyinii 500. Taanis doolaara saantiima tokko 50 jechuudha. Hundaa'u akkanatti isiniif fidaa jechuudha. Torbaaniin isiniif haaromsaa jechuudha. Amma kan itti aanu kunooti kooyiniin kiyya duwwaadha amma. Kooyinii fudhadhee isin agarsiisu. Kooyiniin kiyya duwwaadha. Bakki doolaalaa kunis amma doolaala waa takka illee keessaan qabu jechuudha. Duwwaadha ijaan agartan amma. Amma bakka rifaraala itti guuttattanii boonasii doolaala takka fudhattan isiniif agarsiisu. Aappiin kun iccitii addaa qaba. Viidiyoo kana iskiipiin godhanaaf ta'an isiniin jaa riiwardi bakka jirtan irratti tuqattanii jechuudha. Riidam riiwardiis bakka jirtan irratti koodiin amma itti guutu jiru tana iskiriina irratti isiniif kaayitan itti guuttattanii jechuudha. Diskiriipshinii jalaa isa harkachuu dandeessan koodii tana osoo hin dogongorin irratti 23 46 56 94 17 gootanii jechuudha. Eega kana gootan booda bakka jalaa tanatti kunooti asirranii tuqattan kunooti congratulations jira doolaara takka harkannee jirra jechuudha. Amma bakka duraan duwwaa san seenee isin agarsiisu. Doolaara takka bilaashatti harkannee jirra jechuudha. Amma koodii tana itti guutuudhaan harkattanii jechuudha. Doolaara takkitti tana reefuun tana duwwa ture amma doolaara takkaan keessaa qabaa jechuudha.
amma waan itti aanutti haa dabarru. Kunooti koyinii irratti tuqattan akkana fudhatanii jechuudha. 500 fudhateetiin jira amma koyinii. Iskippii tanallee walumaan seennee ilaalla. Kunooti isaan keessaa takkaan qabaa, tan keessaa afuriin qabaa jechuudha. Amma iskippii tana keessaa agallu. Kunooti iskippiin duraatuun doolaara mo'achuu dandeessan jechuudha. Iskippii jechuudha tanarratti ni tuqxanii jechuudha. Kunooti meeqaan moodhee 50 moodhee jechuudha. Tuqaa 50 moodhee. Doolaara takkaa fi tuqaa 50 naatee jira jechuudha. Doolaara 5 mo'achuu hin danda'a. Iskip guyyuu isiniif fidaa jechuudha. 24 keessatti isiniif haaromsa. Iskippiin tunis tajaajila tunis iskippiidha. Tanarratti isni tuqattanii jechuudha. Irra deebitanii abbaa afurii keessa nu hafe. Kunooti amma tajaajila tanarratti tuqattanii jechuudha. Iskippii tana gizee tuqxan ammas akkuma reefu sanitti shirnuu jee koyinaa fi doolaaraa fi waan adda addaa keessa jira. Kunooti koyina 100 takkaan harkadha jechuudha. Koyinii ammas lamaddaan iskip godhee 500 harkadha jechuudha. Ammallee sadaffaallee iskip godhee kunooti tuqaa takkaan harkadha jechuudha. Ammallee iskip godhee afuraffaa 200 harkadha jechuudha koyinii. Amma sadeen as keessa nu haftu viidiyoodha jechuudha. Viidiyoo laallee iskippii sana fudhachuu dandeenya jechuudha. Yoo feetan viidiyoo laaltanii iskippii fudhattan yookaan irraa deebitanii jechuudha. Dirqama miti. Karaan itti aanu amma kan sadaffaa kan itti irraa akka taappii kanarraa itti maallaqa dalaguu dandeenyu. Kunooti waan kanarra tuqattanii tuqxanii jechuudha. Laalama doolaara tuqaa 10 kanneen jira. Kunooti Amazon koyinii doolaara. Dhugaan isiniin jaappiin kun appii ajaa'ibaatiin ittuma fayyadamtanii ilaaltan. Appiin fi maallaqa withdraw irraa godhee harkee jiru irraa baafadhee jechuudha. Hundaa akkana fudhatanii jechuudha. Gizee inni bakka sanatti isinii fidee amma ni duwwiisa bakka san. Koyinii 500 jalarraa mul'atu tanallee viidiyoo laaltanii fudhachuu dandeessan jechuudha. Kunooti amma viidiyoo karaan itti aanu viidiyoo laallee isin agarsiisu. Viidiyoo gizee laalu kunooti amma bakka isin agartan tanarratti naaf isaa bu'ee galaa jechuudha. Kunooti taasaa kiyya kana keessa naaf nagaa jechuudha koyinii. Inturtu taasaan kun sakantuu mataa kan naaf guutama. Kunooti amma waa xiqqayyumaa fe guutamu jira. Kilim gootanii jechuudha. Gizeen isiniif guutamee diimaa kanarratti qotan. Kunooti koyina keenya fudhannee jirra jechuudha. Amma hangaan seenee isin garsu jiru kana bichatti koyina 170 daleynee jirra jechuudha. Amma wantoonni firii koyinii qajoo kunis koyinii fudhachuudha jechuudha. Ammas koyinii tanas karaa doolaara jijjiirachuu dandeessan. Ammas waan isiniif galuu qabu. Waan itti appiin kun ittiin aboo jeeqeessaa koyiniidhaas karaa doolaara jijjiirachuu dandeessan jechuudha keessaa baafachuudhaaf. Amma kan itti aanu kunooti koyinii 100 takkaa fi 70 qabaa jechuudha. 700 qabaa jechuudha. Doolaaraan bitachuu dandeessan jechuudha koyinii yoo feetanis. Doolaaraanis bitachuu dandeessan. Doolaaraas koyiniidhaan bitachuu dandeessan. Koyiniidhaanis doolaara bitachuu dandeessan jechuudha. Karaa lachuutiinuu isinuma xaqqama appiin kun. Amma gad adeemnu bakka isin garsuun naaf hafte. Kunooti as keessaa jechuudha. Kunis amma hooma addaatti yoo irratti tuqxan appii kana karumaan isin garsa malee appii kana guutuutti itti fayyadama isaa isin garseeftuu hin danda'u. Innaa bakka koyinii waa xiqqaa yoo keessa keessee gizee isaa 24 ta'e akka nama dalagatee siif haaromsitu jira. Kuni ammoo amma fakkeenyaaf lakkoomsa kana saayibni kan yoo ittiin banate sheer gootee fi yoo ittiin banate bakka riiwardii sanii yoo guuttate siif kennuu danda'a jechuudha. Atis koyina fudhatta innis doolaara takka harkataa jechuudha. Keessaafuu namni feesbuuka gurguddaa tiktook gurguddaa qabdan itti fayyadamuu dandeessan. Lakkoomsa keessan kanaan akka namni banatu jechuudha. Siif kan namaa jechuudha. Isaafis doolaara takka firii kan nama siifis ni kan namaa jechuudha. Fuutee karaa feesbuukaa sheer godhuu dandeessa. Karaa miidiyaa hundaa karaa instaagiraamaa waa hundaa sheer godhuu dandeessa jechuudha. Feetanis koppii gootanii namaafis namarrattis erguu dandeessan jechuudha waan kana. Amma karaa biraattis na dabarsu akkaataa itti withdraw gootanii nu hafe jechuudha. Bakkuma wantaa kanarra taatu qannu bakkuma koyinaa tanatti gizee maallaqni keessan isiniif guutamee keessaa baasuu yaatan. Amma doolaara takkaa fi tuqaa 50 piipaalaa yoo piipaalii qabaatan asumaan irraa baasuu dandeessan jechuudha. Warri piipaala hin qabnes kunooti moobaayil teessaniin baafachuu dandeessan jechuudha. Waan ajaa'ibaa isinitti ta'u karaa kaardii moobaayilaatiin fudhachuu dandeessan jechuudha. Appiin kun appii ajaa'ibaati itti fayyadamaan isiniin jaa'u balayeen kiyya. Kunooti silkii bilbila keessan itti guutanii kan duraarrattis bilbila kiyya itti guutee isin agarsiisu akkaataa itti irraa baafatan
biyya teessan filattan biyya keessa jirtan koodii teessan an amma Itoophiyaa godhu kunooti an amma Itoophiyaa godhetiin jira eegas booda lakkoofsa kiyyattee agalchu kunooti Itiyoo Telekoomaa godhu yoo Safaariikoom taates Safaariikoom godhattan kunooti doolaalli 10 qarshii 300 fi 90 sinjaa akkasumatti ammas doolaalli 15 500 fi 85 sinjaa akkasumatti ammas doolaalli 20 800 fi 700 fi 80 sinjaa akkasumatti ammas doolaalli 25 900 fi 75 jechuudha. Yeroo gabaabduu takka keessatti irraa oomishuu dandeessan waan amma inni yoo kana yoo fagaattee ayyaama sadii bichaadha isiniif fudhata jeetiin amana takkatti duraa irraa baafachuudhaaf appiin itti amanee appiin irraa baafadhee isin irraa baafadhee itti amanee jiru appiin kun itti fayyadamaan isin hin jaa'u bareeyyan kiyya warri chaanala keenyaaf areetatan sabskiraayib laayik sheer godhaa hanga biroota biraatti walitti deebinutti nagaan